Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Siinqee Miidiyaa. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa kun qophii addaati. Qophiin addaan keenya har'aa waa'ee jechoota afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin liqinfamaa jiran irratti xiyyeeffataa. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Egaa akkuma beekamu afaan Oromoon afaanota Afrikaa keessatti baay'ina dubbataa qabuun kan beekamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu jechoonni isaa tokko tokko afaan Amaariffaatiin liqinfamaa jiru. Akka fakkeenyaatti yoo ilaallu maastaawaqaa, beeksisa, hakimii, ogeessa fayyaa, daanyaa, abbaa murtee, cuggaarraa, garaacha, giximii, walaloo, gaxarii, baadiyyaa, timirtii, barumsa, tamaarii, barataa, alaa fi dura taa'aa, shiggirii, rakkoo, ni dabbara, ni jibbisiisa. Kanaafi kan kana fakkaatan yoo ta'u, egaa dhaloonni qubeen afaan isaa eeguun dirqama isaati jechaa qophii addaa keenya kanumaan xumurraa. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Subscribe, share gochuun dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.